Fatiyaan jireenya kiyya hin deegina, jireenya kiyya hin boodessina, jireenya kiyya keessaa ba'a. Warroonni na fakkaatanii jireenya kiyya diidan jireenya kiyya keessaa ba'a jettee jira. Eenyu jireenya Fatiyaa deegaa jira? Fakkeenya namni isin himatu namoota hedduu himate. Fakkeenya Bulloo Shawuu fi akkasuma Ilillee. Ililliin immoo haalaa fixattee ani si jaaladhaa sitti heerumuu barbaada. Lakki ati hanga afaan addaan si qabanis obaasanitti malee aannan dhuguun beektu jettee jechuudha Bahaareen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni channel keenya Bahaaraa tata YouTube keenya guddeessuuf subscribe share gochuuf like gochuu hin dagatina. Dhaamsi keenya tantamarra isin nuti qabannee dhufne akkuma beekamu waa'ee Fatiyaa fi Ilillii jechuudha. Ilillii fi Fatiyaa Bulloo akkasuma Bahaarii ilaallatee Fatiyaan jireenya keessa gonkumaa ba'a. Warroonni bultii kee diiguuf warroonni jireenya kee bittinneessuu barbaadan naraa dhaabadhaa itti jirti. Dhaamsa kana dabarfattee jirti. Dhaamsa kana eenyu dabarfatte? Fakkaattota isii fakkaatanii jireenya isii diiguuf fiigan. Bultii Fatiyaa diiguuf fiigan. Bultii mi'ooftuu akka dammaa maaliif hadhatti na jijjiirtanii? Dhuguma rabbitti warroonni bultii Fatiyaa diiguuf deemtan bultii isii akka dammaa hadhaatti hin jijjiirna. Keessaa baha Bulloo Shawuu akkasuma Ilillii. Bultii Fatiyaa nama diiga boru rabbiin bultii ta'e diiguu danda'a. Ani si jaaladha. Si beekesitti dhufe. Sibe bilaa aleeki akkamitti afaan irraa fudhattee akkasitti haasofti. Intalli tun immoo jireenya Bahaariitti akka gonkumaan taane namni beekuu qaba. Maaliif hojjettan jireenya Bahaariitti bakki isin hin taane hin beeksisa. Tokkoffaa maa inni haasofni isii haasawa fokkata. Arraba irratti isa deebiftee isa tuffattee lakki ati si jaaladhe. Hanga afaan addaan si qabanis obaasanitti aannan dhuguun beektu. Masha Allah. Dubartii akkamiiti? Intala akkamiiti? Akka haalaa fixatti yeroo haasoftu.